Farsi farsi naan jedhee oolmaan sana tuttuqee lafaatti ol na kaasee jireenya koo haaressee ani si sawweeddisaa goota koo na leellisaa leenca du'a mo'atee awwaalaa dhiigee ka'e hundumaa ajaa'ibsiisee akka waan humna qabu fuuldura koo dhaabatee diina anaan doorsisu gooftaatu narraa qolee seelaas maal humna qaba karaa kamiin dhaabatee harkasaa jabeeffatee Yesuus hin lolaarree. Waaqota caalu surraadhaan kan guutame sodaachisa hundumaa dukkanni isaa mo'ame eessa jirtanaan jedhee maqaa kootiin na waame faana korra qaaree barbaadee na argate siilaa yoonaan hin jiru bakka waalchi koo badee kan namni na dagatee Yesuustu na yaadate yoo darbeen deemuuf jedhu harkiseen na deebisa kan na ta'e baay'atee marrimmaan koo na nyaata yoo ta'es yoo ta'uu baates dhimma beekamaa yoo ta'es yoo ta'uu baates lamu yoo badees iddoon kan mootichi alila lamu yoo badees iddoon kan mootichi yoo ta'es yoo ta'uu baates dhimma beekamaa yoo ta'es yoo ta'uu baates dhimma beekamaa mootichi alila lamu yoo badees iddoon kan mootichi alila lamu yoo badees iddoon kan mootichi. Darbatame bitintireen naabbadde akkan kufreef na qabe harka kenna utubee idda sammuu koo ciree baay'ee na arsee ture hundumtuu seenaa ta'ee irraanfatamee darbee iddoo citeetti dhiigaa iddoo biraa hin jiru kanan facaaseen fudhaa iddoon jirreen oolu sobaan hin burjaaja'u sammuu koo hin booressu
ani kan Yesuusi biyya lafaa dhageessu seexannee dhageessu yoo si taanaan malee maaltu na ilaale gara koo kan nufeessi malee kan biraan agarree Yesuus ko waaqa guyyaa rakkoo Yesuus ko waaqa guyyaa beekii Yesuus ko wantoota kan darbee Yesuus ko seena seena kee baduun ko Yesuus ko waaqa guyyaa rakkoo Yesuus ko waaqa guyyaa beekii Yesuus ko wantoota kan darbee Yesuus ko seena seena kee baduun ko Faarsi naan jedhee oolmaan sana tuttuqee lafaatti ol na kaasee jireenya koo haaressee ani isa weeddisaa goota koo na leellisaa leenca du'a mo'atee awwaala diigee ka'e hundumaa ajaa'ibsiisee.